Manni maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa miseensota mana marichaa sadarkaa adda addaa irra jiranii humna dandeettii raawwachiisummaa irratti leenjii hubannoo cimsuu kenne. Leenjiin kenname kun miseensota mana maree, koree qindeessituu, mana maree aanaalee fi hojjettoota waajjira mana marichaatiif kan kenname yoo ta'u, leenjicha kan qopheesse mana maree magaalichaati. Afayyaa'in mana maree bulchiinsa magaalaa Adaamaa Deema Beet Jibbaa haasaa baniisaa taasisanii leenjiin hubannoo cimsuu kenname kun miseensota mana maree magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif humna dandeettii raawwachiisummaa, labsii fi dambii manneen maree guutumatti hubachuun hojiirra oolchuuf kan qophaa'e ta'uu dubbatan. Leenjiin kun barbaachisaa, murteessaa, keessattuu bakkeewwan itti rakkanne qorannoo adda addaatiin leenjiin kennamuu akka qabu waan ilaalleef leenjistoonni kennas kan leenjanii dhufan akkasumas ammoo qorannoo adda baheen eessarratti rakkoo qabnaa inni adda baafne labsiiwwan dambii manni maree kenna baase labsii caffee kennaan bahe akkasumas ammoo mata dureewwan murteessaa ta'e amma sagantaan ibsamirratti caasaan keenya hanga dakaatitti jiru dursa waan beekuu qabnu hubannee ummata keenya tajaajiluu qabna waan ta'eef akka mana mareetti dhimmi labsiidhaan murteessaa akka ta'e qorannoo geggeeffameenis namoonni baay'een isaa leenjii kanarratti akka kennamuuf waan adda baheef kanattis leenjii nu kennuuf qophaa'amuun isaa ilaaluu qabna. Isaan alatti dambiin manneen maree aanaalee keenya kan mana maree magaalaa dabalatee bara 2016 manneen maree keenya labsitanis sirriitti hubachuun barbaachisaadha waan ta'eef bara darbees kennamu bara kanas ammoo xiyyeeffannoodhaan hubachuun barbaachisaa akka ta'e hubatamee jira. Isaan alattis ammoo hordoffiif to'annoo koreen dhaabbii keenya sadarkaa magaalaa kaasee hanga aanaatti hojiiwwan raawwatamaa turan keessatti akkamitti hordoffiif to'annoo geggeessuu qabaa kan jedhuun akkuma mata duree irratti sagantaadhaan ibsame leenjiin kun barbaachisaa ta'uusaa sagantaa qophaa'edha. Gaabiraatiin miseensonni mana maree kunneen itti gaafatamummaa isaanii qixa sirriin ba'uun hojii hordoffii fi to'annoo isaanii akka cimsataniif leenjiin hubannoo cimsuu kenname kun murteessaa ta'uu kaasan. Caasaan sadarkaa aanaatti jiru xiyyeeffannoo guddaadhaan keessattuu hordoffiif to'annoo geggeessaa jirtan keessatti rakkoon isin qunnamaa jiru bataa turre waan ta'eef leenjiin kun akka barbaachisaa ta'e amannee xiyyeeffannoo kennitanii leenjii kana fudhattanii dandeettii raawwachiisummaa asitti manni maree kun isinii kennu irratti labsiiwwan dambiiwwan irratti qajeelfamoota adda addaa irratti waan kennamuuf isaan alattis ammoo xiyyeeffannoo guddaadhaan geggeessummaa kenna wajjin wal qabatee bakka gaaffii qabnu irratti leenjiin kun barbaachisaa akka ta'e amanameeti kan kennamaa jiru. Kanaaf hundi keenya tasgabbiidhaan fudhachuu qabna jechuudha. Leenjii dandeettii humna raawwachiisummaa miseensota mana maree magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif leenjii kan kennan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Baqqalaa Lammii miseensonni mana maree kunneen maalummaa dhaabbilee dimokiraasii dambii fi labsiiwwan qaama aangootiin isaaniif kenname hubachuun hojiirra akka oolchaniif leenjiin kan kennameef ta'uu himan. Leenjiin akkasii kan barbaachisuu fi mootummaa cimaa ta'e tokko ijaaruudhaaf maaltu barbaachisa jedhu ka'umsa godhanneeti kan kun barbaachise mootummaa cimaa tokko ijaaruudhaaf dhaabbilee dimokiraasii ciccimoo ta'an ijaaruun qabaachuun barbaachisaadha. Keessattiyyuu dhaabbilee dimokiraasii ta'an kana keessatti manneen maree waan ta'aniif bakka sagaleen uummataa sirnaan itti dhaga'amu gaaffiin uummataa itti beekamu waan ta'eef isaan cimsuun waliigala mootummaa cimsuudha jechuudha. Miseensonni mana maree sadarkaa adda addaa irra jiran kunneen aangoo fi gahee isaanii qixa sirriin hubachuun uummata bakka bu'aniif dirqama isaanii akka baatanis ergaa isaanii dhaaman Dr. Baqqalaan leenjii kennan keessatti. Bakka bu'aa uummataa jechuun salphaa miti. Uummanni yaada garaagaraa gaaffii garaagaraa qaba. So waliigala manneen maree tokko bakka bu'aa uummataati. Lama immoo warra dambii garaagaraa tumanidha. Gaafatamummaa magaalaa kana warra mirkaneessanidha. Yeroo imaammanni mootummaa ba'u wantoonni mootummaan hojjetu akka waliigalaatti yeroo magaalaa keessatti baajata dabalatee yeroo ba'u kanatti karaa isaaniitti kan inni mirkanaa'u mirkanaa'ee garuu hordoffiif to'annoon barbaachisaadha. Kanaafis kamtu hojiirra oole kamtu hojiirra hin oolle kan jedhu mootummaan waan uummataaf waadaa gale hojiirra oolchaa jira moo hin jiru kan jedhu to'annoo hordoffii gaggeessuudhaan bakka immoo sirrachuun irra jiraatu akka sirratu taasisuudhaan waliigala aangoo olaanaa kan qabu mana mareedha jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa manneen maree aangoon olaanaa kan isaanii ta'uu hubatanii aangoo kana sirnaan itti fayyadamuu sirna dimokiraasii cimaa ta'e ijaaruu akka magaalaatti waliigala hin barbaachisa waan ta'eef isaan hubannaa uumuudha jechuudha kanarratti. Gaheen aangoomti isaaniiyyuu hubatamuu qaba jechuudha. Ciminaan hubatanii isa sana hojiirra oolchuutu isaan irra jiraata. Isa kanaaf yaadamee jechuudha akkasitti kan qophaa'eef.